بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا إفتوتو بكم جرتو نقاكيساني ججباتو بقربي ونان إسنجه ججا وروني إفتوتو بيفادسي تاتان سبسكرايب كوچون داقاتنا وروني هقايونا ولين تورتان قد داقالتو مان سنين جال تان سودان وروني يمن جچو دا يوتيوبروتني يمن قد داقالتو ما سنين جچو بربادا warroonni lammii keessan bukkee dhaabbataa jirtanu nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qoftiyyuu gahaadha. Akkasuma warroonni immoo ammas gargaartanii warroonni faxarsiistanillee jechuudha. Guddaa galatooma. Wallaahi yoo nuumti walumaa keenya yoo hin galateeffanne eenyu nu galateeffata eenyu nuuf galateeffata miti. Kanumaaf isin galateeffachuu barbaade jechuudha. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Hamilee isinii kennuu qaba uummanni Oromoo hundinuu jechuudha. Ergis rabbiif jettanii hojjettu waan hojjettan namallee rabbiif jecha hojjetu rabbii sinaa godhu. Gamanumaan ijoollonni warroonni gargaaruu barbaadan jechuudha. Jarmaniinis taatanii Awustiraaliyaa oreet biyya adda addaa keessa warroonni jirtan jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa already gargaarsaan beekamtuudha. Hin gargaarti jedheen abdii qaba. Akka faxarsiistan akka gargaartan akka gamanumaananis waamicha siniif dhiyeessa jechuudha. Ijoolleen kun egaa dhugaaf ta'ee soba ta'ee hin beekamu. Warroonni du'anis du'aniiru. Warroonni immoo jiranu gara biyyaa akka galanuuf galmeen jammareera jedhaa jiranii jechuudha. Viidiyoo marrooshoon dhiyeesse keessatti dhagaye hamma man ilaalee kee jechuudha viidiyoocha. Innaa yoommoo hamma waan galanu ta'e egaa akkuma bira dhaabbannee gargaarree bargit waa tokkoon qabanu mana hidhaatiyyis kan jarri gubatanis mana hidhaatiyyi qabeenya tokkollee akka jarri hin qabne fumatti mul'ata jechuudha kun. Kana jechuun immoo gargaarsa keenya ni barbaadu. Hundi keenyayyuu hamma qabnuun jechuudha. Dani namiti waannan gargaaruudhaan iyyaadhaan iyyatanii hoo gargaaranii haa ta'uun gargaarra du'aayiidhaan yoo bira dhaabbannee kunis gargaarsa jedhama waan ta'eef sagalee taanii fi ijoollee kana gargaarree yoo galanillee akka jaratti hin dhagahamne akka goonuun isiniin jedha. Gamanumaan waamcha kana isiniif dhiyeessa. Gargaaruun nama tokko gargaaruun nama ta'uun gahaadha akkuma jenne sana jechuudha. Nama ta'uun qofti immoo yaada namni jechuun nama yaaduudha. Mush nama zimmi biloo miti. Kalqaadhuma qaama guutuu rabbi kenneedhaaf nama akkasiitii miti kanan jedhaa jiru. Nama gargaaruudhaaf nama harka diriirsuu nama kenna beeku jechuudha. Nama kennuudha namni nama ta'uudhaaf nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha kan jedhamu jechuudha. Kanaafuu manni keenya ijoollee keenya gubatan kana bukkee haa dhaabbannu. Wallaahi haqiiqatan nan ijoollee kana arge garaan akkamna raafama isinitti himuu hin danda'u. Kanaafuyyuu bukkee dhaabbannee haa gargaarru. Lammiin ofii ofumaa fi bicha gan baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf ijoolleen fayyanis jiru kan fayyan nama gammachiisanis jiru. Ijoolleen lama immoo baay'ee nama gaddisiisan wallaahi ofillee jechuun of danda'aniiti miti kan jarri jiranu. Rooyi dhumti immoo hafuun alhamdulillahi rabbil aalamiin waa hunda caala. Yoona yaada akkamii keessa akka jiranu maal akka yaadaa jiranu jaraaf rabbi qofatu beeka. Namni fayyaa dhabeellee miti fayyaa qabaataayyuu akka duwwaa inni biyyatti deebi'u warri beeku ni beektu angama kootiin nan beeka jechuudha. Hagam akkam namatti akka dhagahamu hammam akka namatti hammam akka yookiin lafti gadi isiniin fudhatu yookiin samiin ol isiniin fudhatu bicha gin kabbaadiidha wallaahi baay'ee ulfaataadha. Kanaafiyyuu yaada kana keessaa immoo fayyaan jaraa guutuutti kan deebi'es jira. Kan immoo jechuun qaamni irrachuun akkuma jiru ta'ee lubbuun hafuun immoo alhamdulillah rabbiin waama tokkoof hambise jara kana jechuudha. Nama hunda sana keessaa habbaa namni kun hafuun waan guddaadha. Kanaafuyyuu gargaarree jara kana akka jarri yaaddootti hin galle jechuudha. Isin bira jirra abshiraa jennee gargaaruun dirqama nurratti ta'uu qaba jechuudha. Nus bor har'a fayyaa jirra. Bor immoo waan taanu rabbii malee namni beeku hin jiru. Silas jiruun duniyaa kun gabaabduudha.
kan hojjennee kan kiisitti qabanne nyaanneef dhiifnee keenya kan beeku Khaaliqur Rahmaan qofanna haa gargaaru isiniin jechuu barbaada. Bicuun qabdu birriin gargaarsa niyyaadha waan akkuma isiniin duraan jedhe niyyattanii akka gargaartanuun waamicha isiniif godha jechuudha gama kootiin. Bargit warri kennuu barbaadan waamicha koo qofa osoo hin taane hinuma kennitanii warri immoo beekaa harkatti qabattan piliis gargaaraan isiniin jedha ijoollee keenya kana. Ijoolleen keenya kun gargaaramuu qabanii qaamaanis miidhamanii jiru sammuudhaanis jechuun yaadaan egaa waan baay'ee keessa galaa jiru jechuudha yoo nan galtan jedhanuu tokkoffaa waa Afrikaan qabanu lammaffaa fayyaan jira akka kana kan galeerra hojjetachuu danda'u ni jira kan illee hin dandeenye jira hojjetachuu. Kanaafiyyuu kun immoo jechuun waan baay'ee nama azzansiisudha. Ani yoo osoon bootaa jara kanaa ta'e jedheen yaadeen dhugaa rabbiin isiniin jedha fayyaa dhabdaniitii miti qaama keessan godoloo taataniitii miti qabeenya qofa jechuun birrii qofa osoo hin qabaatin biyyatti nan gala yeroo jettanii jiruun biyya ormaa akka simbirroo mukarraati. Simbirroo mukarraa garaa fayyaaf gattee raftu beektu akkasi hin beekamu sa'aatii namni qabamu sa'aatii kaasatan warroonni higga waxxiin jechuudha. Sa'aatii kama sana qoggaa waxxii qofaa miti akka namni mana namaa higgaawiidhaan warri hojjennu iyyuu jechuudha. Sa'aatii kam akka because lolii isatti jira sa'aatii kam akka gallu hin beeknu garuu immoo ka'ii hadhuma galtaa gizee jedhamtanii wal lolii isaan ka'uu ta'u hagam maraa akkamna. Baay'ee fayyaa qabdan hojjechuu ni dandeessan birrii sammatee ofirraa qabdan garuu osoo ittiin qophaa'iniin qofa jechuudha ka'aa yeroo jedhamu ka'uun baay'ee ulfaataadha fedha keessaniin alatti jechuudha isiniin hojjedhu nan gala osoo isiniin jedhin fedha keessan alatti jechuudha ituu isiniin beekin ka'een galtaa gizee jedhamu akkam namatti ulfaatu isiniyyuu ni beektu jechuudha. Kanaafiyyuu obboleeyyan kiyya bakka nama tokko ta'anii assabuun bakka an jiru bakka jarri sun hamma jarri qaamaanis ta'e qabeenyaan qabanuu qaamaan gubatanii jiru yaada jarri yaadan isin of keessatti fudhatanii yaaduun baay'ee qallaaliidha osoo anaati yoo maalan godha osoo anaati akkamin ta'a kan jedhu baay'ee akka cinqamtan baay'ee akka dhiphattan isin iyyuu ofii keessaniyyuu ni beektu kanan isiniin jechuu barbaada kana kan isiniin jedhu immoo gargaaraadha gabaabinumatti jechuudha hamma qabdanuun fakkeenyaaf guruuppii wayii hidhattanii nama 5 illee hoo ta'e maa diraama 1,000 qofan ta'iniin akka diraamaatti jechuudha yoon isinitti hingaha kan akka keessaniis kan gargaaru ni jira waan ta'eef jechuudha kanaafiyyuu haa gargaaruun isiniin jira lammiin keenya kunnu malee waan qaban waan ta'eef haa gargaaru biraa haa dhaabbannu isiniin jechuu barbaada. Akkasumayyuu yuutuubarootni Yemen oqsim billaa guddaa galatoomaan isiniin jedha an gizeen kana jedhu bamuluu libbee ilaa onnee guutuudhaan isiniin jedha wallaahi osoon waan qaba ta'eeti osoo waan dandeettii qaba ta'eeti osoo waan nan danda'a ta'eeti wallaahi yuutuubaroota Yemen jechuudha tokkoon jiraatiin osoon jarumallee deebisee badhaasee guddaa natti tola baay'ee na gammachiisa jiraattotni Yemen jechuudha wallaahi hamileen keessan rabbiin darajaa keessan ol haa kaasu jechuudha hamileen keenya cabeera jedhaa turtanii hamileen isiniin cabin hadhi borii miti bor hadhaa miti waan ta'eef guyyaa tokko hamileen hadha isin cabde kun isin kaati ol bi'izinallah. Kanaafiyyuu guddaa galatoomaa yuutuubarootni Yemen irra deebi'uudhaan guddaa galatoomaan isiniin jedha angama kootiin bakka guddaan isiniif qaba wallaahi yuutuubaroonni Yemen keessatti iyyuu Marrooshoon Ummukaanus bicha ganaan isin waamee hin fixu jarri kaamilaa yuutuubarootni jechuun yuutuubaroonni Yemen bakka hundi keessan an maqaa keessan hunda waamuullee hin danda'u garuu yuutuubarootni Yemen ana biraa bakka guddaa qabdu hatta ummata Oromoo biraa bakka guddaa qabdu yeroo deemtanii akkas faxarsiistanuu yeroo gargaartanuu yeroo aduu keessatti akkas gubattanuu yeroo iyyitanuu yeroo sagaleen isin irratti akka sana duudduu dhugaa rabbii an isin bira jiraachuu dhabuu koo malee
qaamaan isin biran dhibe malee qalbiidhaan isin biran jira. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guddaa akkuma sana immoo ummanni musliimaas ta'e ummanni Oromoo guutuun jechuudha kumaatamaan miliyoona bichaa gin hammuma danina keenyaatiin akkasinitti gammadanu abdii guddaan qaba. Namni martinuu jechuun namni quuqama lammii qabu hundi akkasinitti gammadu guddaan qaba abdii guddaan qaba. Namni gammachuu namaa gammadee gadda namaa gadde jechuun immoo waan guddaadha. Kanaaf iyyuu hangama kootiin guddaan isin galateeffadha. Ummanni Oromoo marti namni marti akka isin galateeffatu abdiin qaba. Akkasinitti gammadullee abdiin qaba. YouTuberootni Yemen irra deebi'een isiniin jedha guddaa galatoomaa. Jazaan keessan tokkoon keessaniin jannatal firdoosiin isiniif haa ta'u. Jazaa keessa Rabbi jannatal firdoosiin isiniif haa kaffalu. Warroonni ammoo hin gargaarra jettaniillee dhabdanii jettan Rabbiin qabeenya dhumaaf dhaabbatan qabne isinitti haroobsun isiniin jedha. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Wallaahi haqiqatan baay'ee nama gaddisiisa ummanni keenya. Ani yeroon ilaalu wallaahi yeroo hundanaan booha yeroo jarri akkasitti gubatanii yeroo jarri bichaa gin hatta jarri YouTuberoota jarri marrooshoo mukaanuus jarri bicha qalbiin jara nu kaameraadhaan kutameeti kan nutti agarsiifamu miti. Jarri immoo qaamaan bira dhaabbatanii ilaalanu hagam mara qalbiin jara akka gubatu gammatuun yookiin tilmaamuun namatti ulfaatu jechuudha. Qallaaliidha nan tilmaamtan gabaabumatti tilmaamuu ni dandeessanii. Yaa Rabbi Rabbiin bicha dhibee keenya kana haa ilaalu. Keessa keenya isa qofatu beeka. Furmaata isaa Rabbi nuuf haa kennu. Adagaan akkanaa lammata ummata keenya akka hin qaqqabneef du'aa gochuu qabna kurnan boodaa kana keessa jechuudha. Du'aa haa goonu. Rabbiin biraa waa harka ol qabatee namni waa kadhatee dhabu gonkumaa hin jiru. Numa argata Rabbitti olaa iyyinu. Rabbiin immoo ummata Yemen bukkee haa dhaabbatu. Baqattoota ummata Yemen bukkee Rabbi haa dhaabbatu. Bichaa Yemeniin qofa osoo hin taane hunduma bira haa dhaabbatu. Kaasatan garuu ummanni Yemen warroonni gubatanis ta'ee warroonni bakkee jiranus ta'ee baay'ee nama azzansiisu waan ta'eef qalbii koo kaasatan baay'ee na cabsu dhugaa Rabbi. Na kanaafin kaasatan kanaafin adda baasee jechuu barbaade audio kanas yookiin video kanas kanneen waraabuu barbaadeef kanumaa fi kanuma guddaa galatoomaan isiniin jedha. Kana caalaa wanti jennu hin jiru. Warroonni gargaaruu barbaadan marrooshoos ta'ee mukaanus YouTuberoota adda addaa jijjiru Yemeniin keessa silki quxuriinis kennameera waan ta'eef gargaaruu ni dandeessanii gargaaraan isiniin jedha. Guddaa galatoomaan isiniin jedha ummata keenya ummatni Yemen warroonni beelaa nyaachisaa jirtanu beelli isiniin arginiin jedha. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Galatoma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If YouTube subscribe like share